Olin sanagaa jarqeen VOA afaan oromoo VOA 24 Nile Sat irra caqasuu jirtan. Waan dhiyootan sanitti himna keessaa akka tokko risanii deebina. Tamsanitti mujjirtuun inni waan sadaasa 7-8 guyyaa qoommii lamaan guyyaa boqonnaa lamaan sanbata lamaan isanii qopheessin. Waan dhiyootan isanitti himna akka tokko risanii deebina walirraa fufuuneetiin isanitti himna. Ansora haala keetiin udii adda. Oduu dhiyootan isanitti himna keessaa tokko. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waraana adda bilisummaa Tigraay humni waraana federaal Itoophiyaa Maqaleef naannoo Amaaraa jiru lolee jedhetti televezyiinii irratti dubbate. Waraana Itoophiyaa lola kana deebii kennaafi jedhee mirkaneesse. Waraanni kun lola qofaa miti mi waraanaallee hedduu saamuu fedhee jedhe muummeen ministeera agammaa obsa baanee jedhe. Mootummaan Itoophiyaa illee ibsa baaseenii waraanni isaallee tarkaanfii dhiwaata irratti fudhatu guyyaa xiqqaa keessatti miidhaa xiqqoon fixaa jedhe. Kunin waldhabbii mootummaa naannoo Tigraayiitiif mootummaa federaalaatii miti kan uummata bilis baasuu jedhe odumaan mootummaa Itoophiyaa ambaasaadar Redwaan Hussein mani maree federeeshinii Itoophiyaa illeen tanumirratti Tigraayitti labsii muddamaa baase. Ajaja kana koree itaamaajorii waraana Itoophiyaa to'ata. Akka pirezidaantiin naannoo Amaaraa Tamasgan Xiruunoo jedhetti mootummaan naannoo isaanii humni naannoo isaaniitti dhufti cufaayyuu ofirra deebisuu danda'a. Waraana addaatiif milishoon naannoo Tigraay irraa dhufanillee wabii kennineefi simannaa jedhetti gaafatamaan kunin. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaallee tanirratti waan waldhabbii naannoo Tigraay tanirratti deebii kennee jira jedhu akka oduu Asteer Misgaanaan wargetetti. Taana pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa har'a televezyiyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin naannoon Amaaraa haleellaa Iwahaat biraa dhaqqabu kamiinuu ofirraa deebisuu danda'a jedhan. Obbo Tamasgan Xurunee miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana dura manatti deebi'aniif illee waamicha godhaniiru. Nagaadhaan gara naannoo Amaaraa kanneen seenan humnoota addaaf miseensota milishaa naannoo Tigraayiif illee wabii kan kennan ta'uu ibsan. Hawaasichis naannoo isaa keessumaa manneen amantiif cimsee eegumsa akka godhu Koomishinni Poolisii Naannoo Amaaraa waamicha dabarseera. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin marii geggeessaniin akka jedhanitti Iwahaat kan ittiin beekamu lammiiwwan qulqulluu irratti haleellaa oofuudhaan tapha siyaasaa taphachuu waan ta'eef hawaasichi ofiisaa naannoo isaa dammaqee akka eegu waamicha dabarsaniiru. Gama biraatiin ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa awwaalamuun Iwahaat ga'eera jedhanii uummati Tigraay biyya ofii jaallatu mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu waamicha dabarsaniiru. Akkuma kanaan bulchitoonni Hararii, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Somaalee fi Affaar ibsa kan baasan yoo ta'u mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatan ta'ullee ibsanii jiran. Daarii naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay walitti hin dhiyaatan raayyaatti waraana addaa naannoo lamaanitti itti yaa'utti jira. Lolli jiraachuu baatullee muddamsuu jiraa jedhu oduu arganneen. Walqaayitii fi Xagadallee eda tursi qawwee jiraa jedhu warri lafaa intarneetiif bilbila naannoo sunillee namni jiru jedhu. Ijoolleen kaimaa naannoo sun jiranillee waan naannoo isaaniitti ta'uu danda'a ofirraa eeguuf kurfoo jiranii jedhu. Gamkaaniin ammoo naannoo Gwaangwaatti makiinaa abaaboo shanee mi waraana geessa. Paateetiin sila Beenishaangul geessuuf deemuu jiraa jedhan soqanii jidduu qabanii jedha. Masfiin irraa gahu oduu achi ergeen. Yaa'in manneen amantii Itoophiyaa mootummaa federaalaatiif naannoon Tigraay waldhabbii isaanii tanaa jecha dhiisanii akka ariitiin walirra dhaaban gaafatan. Falee araara abbootiin amantii tolchanillee namatti hin taane jedhe. Waldhabbii obboleeyyanii hoomaan ba'uu jedhe ibsi kunin. Tanaallee akka paartii badhaadhinnaatii fi paartiin TPLF waldhabbii siyaasaa isaanii kan nagumaan falatan gaafatan ibsi kunin. Akka abbootiin amantii abbootii gadaatii fi namummaan cuftiniyyuu rakkoo tana karuum nagaatiin faluuf qoodi sabaa gaafatan. Borii jalqabanillee torbaan tokkoof akka namni rakkoo tanaaf waaqee ammatu gaafatanii jedha. Malakaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen. Kaawunsiliin baqattoota Noorweeyilleen ibsi baaseeni muddamsuu Itoophiyaa biyyi duruyyuu namni hedduun keessa baqatee fi rakkoo namoomaa hedduu keessa jirti ta'uun kunin waan namni addeessaa jedha. Kaawunsiliin kunin gamii lamaaniyyuu afaan walta'uu lakkiseetiin rakkoolee nagumaan fixatu gaafate. Waraanallee walirra dhaabu fedha. Itoophiyaa duruyyuu akka gabaas kanaatti nam miliyoon tokkootiif 82,000 biyyi keessa baqate. 700,000tiif 90,000 ammoo lol biyya olloota Afrikaa bahaatiif baqateetiin keessi jira. Wallaggaa dhiyaa gulisootti akka warri baqannee lubbuu ba'an jedhetti waraanni abaa'oo shanee lola saba tokko irratti xiyyeeffateen namnagaa hedduu fixee jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa kanaan hin gaddina mootummaan karaa ceeruu cufaan fayyadameetiin rakkoo isaanii buqqisaa jedhe. Nyaaphi Itoophiyaa akka muummee ministeeraa jedheedhanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti badaa jedheetiin ka'ee jedhee jedhe. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaalleen daba abaa'oo shanee fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhe. Nakor malkaatti erge. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Wuddina Balaay haleellaa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa Gullisoo bakki isaa gaawwaa gaanqaa jedhama.
reeffa namoota 35tu lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii taa'anii humnootni naga eegumsaa mootummaa achi dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuusaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun oollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hooggananitti bilbille. Hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan oolfadhaanuun jedhan. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru walgayiidhaafis hin barbaanne walgayaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan. Matireesiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan. Obbo Oddanan raayyaan ittisa biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo sa'aatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleeffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan. Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleeffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii geggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaarraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonag Shaneen kaleessa godina Wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa shororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseeraa akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha shororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonag Shaneen kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kana irratti lubbuun lammiilee meeqaa akka darbee fi rakkoo ga'e ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonag Shanee irratti tarkaanfii ni fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonag Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataatiif yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'udha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif alkallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororkeessummaa jedhutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkasii fudhatarraan ala waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu
kallattii hin qabu hin godhusii godhees hin beeku. Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdanii iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbilatu nafin maallaqatu nafin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matireesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jedhu. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti boombii godhee qabaa qaama jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu Oromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhatee qaba. Keessumaa kan Gullisoo kanaa wajjin wal qabate jechuudha. Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii, guddii, saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwuutti akkasiin raawwachaa jirarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana. Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira. Qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u? Hayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo jechaa turanii qaamni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessaa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beennaa jechuudha. Kan boodines ni qabna. Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oonag Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota 3 darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar bahuusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Gamkaan akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiyoota. Aangootti deebi'uu fi Amaara hadhuu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaaraa Oromiyaalleetti ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaatikee jiraa jedha. Paartiin tun ijjeecha saba tokko irratti xiyyeeffateedhaan kan Wallagga Bahaa aanaa Gullisoo irratti gaddeetti dhagaameen ibsa kanallee baasan akkas Misgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jedha. Taanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fitte. Ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedha. Miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedha. Mulgeetaa Asbaatti erge. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsatee itti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru addaddummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaaf falminu ka jedhu sababaa kanaan waggaa 2 ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaa hin ta'in garuu dubbataa jirra yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas addaddummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman waltajjiin hundarmaachise haa qopheessamu furmaanni isaa kana.
waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaa'anis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa akka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay haleeluuf akka qophaa'aa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraan deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa haleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffiif deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabduu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqalee irra gabaasee jira. Addi bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qaban irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu addi bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqee gadda guddaatti dhaga'ames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoollee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase. Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaan lammiilee irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waaraa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Irruma diddibameetti darbee kanaaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa gaagaabni nageenyaa biyya kana bakka qabanii bakka gadhiisan dhabamutti jira. Inni kuni keessattuu ajjeechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaafis hunda keenyaaf ummatoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne. Ajjeechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jiran obbo Daawud namoota yakka ajjeechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjeechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisnaa jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjeechaa lammiilee Wallagga lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjeechaan raawwatame kun haleellaa shororkeessummaati jechuun ibsani. Akkaataan itti ta'etti ajjeechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye. Kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu haa godhu, eenyuyyuu haa raawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Ajjeechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoollee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha. Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan ABO shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaanu kennaniiru. ABO shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa ABO shanee jedhus jaarmee ABO shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa ABO waan jiru tokko keessa naqu. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadhaa biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruu fi kan kana fakkaatan hundumtuu
furmaata argatanii gara filannootti deemuudhaaf adda bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Adda bilisummaa Oromoo gocha akkanaa keessaatiin qabu. Adda bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Viyaa afaan Oromoo Naayilsaat irraa caqasuu jirtanii waan nam caqasuu jirtantu waan dhiyoo tana hojjanna keessa hag tokko deebineetiin isanitti muutti jirra. Ameerikaan pireezidaantii filachaa baate haga kamis dabree ati kaardii filannoo miliyoon hedduu lakkaa turan namni waltaa'ee maashiniin filachuu hin dandeenye poosta ergatanitti kaardiin filatan kaardii miliyoon hedduu lakkaa baane jarri wal dorgoma Joo Baayidaniif Doonaald Tiraamp duuli filannoo kaasaanii kadhumaa maal fakkaata? Warri dorgomu haga dhiyoo tanaati iyyuu duulum filannoo oolee bule. Khaleellee akkanuma. Demokiraat keessaa Joo Baayiden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeen akkummati baay'eetiin filatu dhaamate. Ammaan tan yoo namni hawwu male saatiin demokiraasii ta'e niteeffan ammaan tana hin dandeenye hagana caalayyuu hin dandeennaa jedhe. Pireezidaanti Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyituu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa mo'uu male. Filooriidaan lafa bakka buutoti uummatii filate yookaan elektoraal kooleej pireezidaantii filatan godini cufti seermataa ofii qaba bakka buutota uummataa filata kan uummatii baay'ee filata malee namni moo'u bakka buutota uummataa 538 keessaa nama 270 dursee argatetti moo uummatillee ni filata jari hullee ni filata. Pireezidaanti Tiraamp Filooriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. Gumii hagana geettetan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru maaliif akkana argan seetan? Jabeen Ameerikaa ammallee deebifannaaf akkana jedhe Pireezidaanti Tiraamp. Haga dhiyoo tanaatti Tiraampii fi Baayiden Filooriidaatti walum jal jiran. Pireezidaanti Tiraamp kalee Pensilveeniyaa, Noors Karoolaanaa, Miishiganii fi Wiskaansin keessa oole. Godin kan sadiin duratti isatti mo'ate. Bara kana immoo godini kun yookaan isaa citaa yookaan gara Baayidenii gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayiden Tiraamp koronaan mallee dabalaa deemuu jirkanaayyuu Ameerikaa irraa dhoowwuu hin dandeenye jedhetti uummatatti himata. Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff. Donald Trump alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaalleen tanuma wanni inni torbaan dabre keessa jedhe. Yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhe. Pireezidaanti Tiraamp ammoo mala jireenya Ameerikaa kanni adoo koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeeni jabeenni suniin gamasiin himata. Baayiden ammoo yooyyuu moo'e gibiri sanit dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata. Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories. Gibir $1 biliyoon hedduu isanit dabala. Waan isan qabdan akka malee isanirra to'atallee. Warshaa keessan cufsiisa, hojii teessan biyya alaatti isanirraa erga. Haga dhalateeyyuu hojiin isaatu tanumaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman ittaanaa pireezidantii biyyattii duraanii Joo Baayiden keessaa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pireezidantii isaaniif ta'u filachuuf jiran. Kutaa Teeksaas jiru koollejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonomiksii kan ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoonni haasofsiisee jira. Piroofeesar Mohaammed filannoo akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan ammaan dura biyyattii keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu? Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pireezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pireezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammas zamana dhukkubni haarofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala. Duulawwan filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pireezidaanti Doonaald Tiraampiif ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman ittaana pireezidaantii duraanii Joo Baayideniin geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan? Joo Baayiden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pireezidantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture. Waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pireezidaanti Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa. Waan tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa. Kanatu adda isa godha. Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa ka dur paartii Riippaabilikaanii yookaan immoo Dimokiraatii deeggaruudhaan beekaman
filannoo ammaa kanarratti yaada isaanii jijjiiruu maluu ka jedhu deddeebi'ee odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira? Filannoon kun filannoo waggaa 4 dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate President Trump amma rekordii qaba, waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka. Wanni inni irratti duula na filadhaa kana waggaa 4 duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata. Wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddatu dhufu jira biyya kanatti. Donald Trump ammoo akka itti dubbatu beekaa ummata isa deeggarutti. Demograafiin takkaahuu gosti adiitun xiqqaachuu jirtii waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabuuf. Warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa ka argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pirezidantii yeroo hedduu ka murteessu silaa ikonomiidha. Ikonomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun uduu jiru ikonomiin isaa wayyaa ji'a dabree 30 oliin guddate ikonomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e. Hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufeef ikonomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Mootuu President Trump kanatti dhimma bahutti hin jiru. Akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan Riippablikaanatti beekaman akka Joorjiyaa, akka Nevaadaa, akka Flooridaallee bara duraa isatu moo'ee amma mootuu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira. Kun maaliif ta'e Profeesar Mahammad? Gara isaa kayaa akkuma siin jedhe namni hedduun jaarrotiin fakkeenyaaf Flooridaa keessatti gara Dimokiraataa as deebi'anii fi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu. Dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pirezidantii Ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidaniif voot gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun. Gama Joo Baayidanii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaanii ta'ateera jettanii yaaddan maaltu jira? Warri Dimokiraataa duula kana waa'ee Donald Trump godhanii jiran. Waa'ee ikonomiitii miti Joo Baayiden ikonomii irraa hedduun dubbatu yoo argattanii yaattan. Namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagaye Januwarii dhagaye Maarchii nu himee nu dhussee. So personality Donald Trump gooteerti Dimokiraatonni filannoo kan. Kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataatu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 ol Dimokiraataa fi taateen beet. Amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayiden deemuun ooltu jedhan. Texas isteemni an keessa jiraadhu tun hedduu ummata gartee aadaa jabeessu. Konservatiif ka jennuun. Yeroo hedduu Riippablikaanaa qoonqabuusa ummanni Texas. Amma asitti illee sodaachisaa Joo Baayiden. So kun cufti wanni ta'eef Dimokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun badaa, namichi kun akkana jedhee namichi kun gaafa namni gurraachi du'u ummata adii ummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo. Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Profeesar Mahammad? Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti sagalee isaa buusa. Amma miliyoona 100 ol haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran. Early voting if ka poostaan ergan jecha. Miliyoona 100 waan guddaadha kun. President Trump gadi baheeti yoo sagalee anaan kennin mana taa'aa maali jedhaa. Sodaan takkallee hin jirti. Rabshaan akka addunyaa biroo televezyiinaan agarru badaa asitti illee dhufaa wanni jiru. Shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu. Ummanni waan akkasii tole jedhee fudhatu. Uduu kun cufti jiru namni miliyoona 100 ol early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan ummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu. Ummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee ummata fudhatu maali? Ummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikatti agarru, waan akka amma South Amerikatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maaliin mootummaa walirraa fuudhan kan ummanni kun ummata tole jedhuu miti. Wanni nama boonsu biyya kana jiraachuu kiyya wanni hedduu na boonsu ana tokko waan san.
Profeesar Mahammad Xaahiroo Collins College ka Texas jirurraa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.